Aizu billah. Imee gajjani mee maa inni sitti jiru hin jedhee mar. Inni tofitti qabdu kun maa inni. Fajjeesee du'uun ala addunyaa kanarraa of dhabuu naa wayya warabbal kaabaa. Akkan kaleessatti argimo. Wayne. Abdisha qofaa godhe. Paakistaan wajjin jiraate nuusi. Qulqulluuwwan kana yaa babbareeddu qulqulluu waan akka fedhiin qabdan isin qulqulluu nama. Kana jennaan viidiyoo shamarranii kana booddee ol darbadheenna jaabaa jetteen taa'in eenyunu shamarran warri mesenjerii guruppii keessa jirtan walgayii ariifachiisaa jira guyyaa hadhaa jechuudha. Waa'ee viidiyoo adda addaa irratti. Rabbiin obsa taraa adeemaa gabbaatee jiitare ofitti qabdaa'o. Mee wama dhufu laala ol ka'inis agarsiisa kottaa seenaa. Gadi baasi. Wallahi gadi baasi. Dhiira jedhamuun maaliin adda bahe sanaan adda bahe bara waa biraa miti. Gaafati dhalattu bar kan dura miilli kee fannifamee ilaalama hospitaalas ta'e manatti dhaladhu miila kee gidduutti ilaalama. Mataadha moo harmaan hin jiru. Beetee qabdi moo quxii qabdiidha. Yoo quxii qabaatte dhiira. Yoo beetee qabaatte dhalaadha. Kalas. Gadi baasi ensi agarsiisa tortora. Gadi baasi kan kee. Dhaabadduutti sin agarsiise namu naadanii saasin. Ilaa yeroo janjanaa malee waliin kaa'u isuma rafuun akkana godhasitti agarsiisee naanii aara galfattee dhayitee rafte. Taa'ina laal. Tasa ka'ummoo gaafa jarri gadhiisanii achirratti ilaalladhuuti ittiin aara galfadhuu buli. Bakka hojjettus irra gaheen jira. Mucaan nyaata sii fidu sunis na fiduu danda'a. Taa'ina laal. Maayini uummanni maayii. Akkan kaleessatti argimo. Dinqii wayii ta'e kun olaa isinitti agarsiisa la. Ilaala. Wayyoo. Viidiyoo shamarranii kana booddee ol darbadheenna jaabaa jetteen taa'in eenyunu Namni fedhii hin qabne hin jiru. Yoo dhukkubsataa taate malee. birqiidha moo qaamni dhiiraa kun birqiidha qaamni dubartii kun akkam birqii gootanii wayyoo jettu. Qabeenya kottii qabdu keettiin qabu. Kee akka feete ta'i akka feeten ta'a qullaa kunan dhaabbata qullaa kunan deema. Bakka. Wanti nama dakalu tokkittiin hin jiru waa kotti. Kanuma qullaan waa biraatii miti. Kan isiis jalaan jira wanta addisii wayin jiru diimaa miti gurraacha miti. Argitanii kan. Baga argite gamaa inni ree kee arginaan jette. Mee baasa Yoo jedhama dhukkubsataa taate malee. Jecha siin jechuudha jecha qaanii immoo namaan dubbatee jechuudha namittiin guddoon kun. Waan feete yoo jedhaa oolte isuma sitti yeroo asaarta. Waan hunduu jara as keessa jiruudha. Alkollee harii keeti. Of ajjeesee du'uun ala addunyaa kanarraa of dhabuu naa wayya warabbal kaabaa. Yaa rabbi naman fokkisiisin wayyoo. Abdishaan kanattuu badee gaa feesbuukii irra warabbal kaabaan sanaaf hin banne haa wajjin hojjetaa jira. Baraa keessan ta'a kunoo badoo keessan ta'a. Argituu miree reen eeggadhaan nagaa kootiin taa'e. Halkan koo yoo shabaqaan koo naa hojjete janaa koo dhukkeerraa kaasaa bulu. Dhiiraati ishii leencittii koo dhaabbadhata kanumatti. Sini galami wanti kana qullaa sini waraabee amma viidiyoo qullaa lakkaa sin amma waan ittiin haasaa kana sin anuma naasana sawwaratti gowwaani. Hafandaa warri fandaa oofanu warri harma jaraa asiin gahanii jechuudha. Harma guddaa kan hin qaanfatanu hudduu dhala moo gadi baasanii gizee argan jechuudha. Kan jaraa moo isa soofaa irra taa'anii quba shanan kanatti naqan ilaan. Kan jaraa moo jechuudha. Rabbi na agarsiisee harka bilbila koo keessa galche jechuudha. Silma warra nama taati kun wanta akkana warra taatee nama wajjin jiraatti. Qorqorroo haadha. Namitti afaan bal'aa kana adaba yoon godhanne taate siifanii godha yoonan hudduu kee ati soofaa irra teessee quba kee shananitti naqxe harma kee asiin geessee jilbaan geessee jechuudha. Namittiin guddoon akkanaa hin qaanfattu hudduu si kana bantee nama dhiiratti ergiti. Wayyoo. Gabbaatanii nama himattu yaa shamarran keenya safuu dhabdanii. Nan hojjenne jettu. Hojjechuu hin danda'u jettu. Isa kaafatee fi gaalfee yeroo keessa galfate hin kurruuf akka maalii jettu. Dhiira isinitti illee dhufee isinii naasa'ullee kun akkana gootu. Giddiidhaan na fuudhi jettu. Jireenyi biyya arabaa baree bara. Wal jaallachuun ni jira, wal dhiisuun ni jira. Wal fuudhee namni wal gadhiisaa jira. Argitanii kana? Waan hudduun jara as keessa jiruudhaaf jechuudha. Aizu billaa. Imee gajjani mee maa inni sitti jiru hin jedhee man. Inni tofitti qabdu kun maa inni. Fajjeesee du'uun ala addunyaa kanarraa of dhabuu naa wayya warabbal kaabaa. Akkan kaleessatti argimo. Inni sin ofitti qabdan maa inni hin jedheem. Waa biraati inni. Himoo kan Abdishaa dinqee wayii ta'e. Aizu billaan hedduu abbaa keetii gad deebisee siyaasa kallu. Nama dhibaa barumanna hoolaan kun uummata hoolaa. Dinqii wayii ta'e
Video PP ergan video biyya irratti fayyis itti fakkaata bara amma warri siyaasaan immoo nama eenyu ta'u video bilisiginaa arganne video PP Abdisha waliin beeku Mako ya Rabbi. kantiibaan ganda una beeku Rabbi nama fokkisiisu. PP mootummaa sagaaraa dhiisiti yookiin diinummaa biyya irraa qabdan dhiisaati kantiibaan ganda kootiyyuu nan beeku ana Dhiiraati ishee leencittii koo dhaabbadha akkanumatti. Hafandaa haa oofanu warri fandaa oofanu warri harma jaraa asiin gahanii jechuudha. Harma guddaa kan hin qaanfatanu hudduu dhalaa moo gadi baasanii gisee argan jechuudha. Kan jaraa moo isa soofaa irra taa'anii quba shanan kanatti naqan ilaala. Eni jira videoon koo ni jira kanaan immoo jechuudha kanaaf miti kan siyaasa dhiise siyaasuma zabana kanaan na jibbisiise Wayne. Eni jira videoon koo ni jira kanaan immoo jechuudha kanaaf miti kan siyaasa dhiise siyaasuma zabana kanaan na jibbisiise siyaasuma na jibbisiise Jawwaarni isa waggaa meeqa qabsee waggaa meeqa olii gaffii keessa sadarkaa kana ga'e hidhamee mana hidhaa jira. Maraaraan kan waggaa meeqa baratee profeesarummaa argate xinneeffamee xinnaatee taa'aa jira. Daawit Ibsaa kan waggaa 40 ol warra fuune ilmoon arganne Oromoodhaaf laffaa hidhee olii gaffiigu kabaja dhabee taa'aa jira. An maaliin qabsaan reettii koo jalan taa'in qabsa obbo reettii koo jalan shiriima kun shirimadhu tamira kooraan hojjedhu. Maaltu naaf faayidaa maalii naa qaba? Aangoo qabachuun yookiin aangoo argachuun xinnaachuu xiqqeeffamuu malee waan tokko bu'aan qabu. Kanaafan dhiisee malee wayii nama sodaadhee miti wayii nama nasfaraaraamee miti. Argitanii kana waan hudduun jaraa as keessa jiruudhaaf jechuudha. An farangaa shan borsaan qabu maaliin hin fuudha yaa jamaa. Yoo si mana qabaatte yoo si makiinaa qabaatte silaa darbummaan qabdu nan fuudha. Makiinaa qabdaa jedhe hin qabuette mana qabdaa foogii hin qabuette egaa maalis fuuchuudha. Akkuma kanaan na fuudhi. Maalanoo si gaafa akka carraa si janajjani ammoo haa ta'u natti bareedaan jirtu akkamiin godhe na fuuta nan du'a malee walidde immoo waliif goona maal naa goota wallaahi siifan godha. Si mucha akkasin jedhanii wanti na gootu hin jiru na argite nan ajjeeftu hinuman sii godhaan sitti jedheen jira hayyee bloogiin fuudhe calaa gurra irratti godhe isaan koo gabbaanii kana godhataniiga. Gadi baasa gadi baase. Dhiira jedhamu maaliin adda bahe sanaan adda bahe bara waa biraa miti. Akkan kaleessatti argimoo? Baga argite gamaa inni ree hotii kee arginaan jette. Wayne. Kan hin jaalladhe jechuudha. Itti agarsiisu miti kun akkana dhaqee shaawol gaafatu fattuun irraa qaama koo jedhee waa tokko ittiin sodaadhu. Kan hin jaalladhe. Gaafa hin jibbisi immoo si jibbeeraan irraa deemin jedha malee akkana si godheera akkana si godha sin jedhu. Rabbiin obsa taraa deemaa gabbaatee jiidha ofittii qabdaa'o. Dinqii wayii ta'e. Siluma warra namaa taatii kun wanta kanaa warra taatee nama wajjin jiratti. Nan godhaan. Hudduun si fannisee laalaa bula maaltu nama dhaqara dhalaa ol laale. Maftii koo nama jaallachuu waan jiru yoo feeten fuuta yoo feeten dhiitta yoo feeten dhiifta. Inni masrii utuu taa'u inni suutii keessaa na qaqqabe kaa kunoo hin beektanu sin tokkittii sandaaboo sheexaana ishii isinii fanima. Nun dhageessuu dhokannee jirra isiirraa jetan akkasii sheexaana taate hin beektanu sin tokkittii sandaaboo sheexaana ishii isinii fanima. Ol ka'ee dhaabaddee isin agarsiisan jedhe maal akka keessaa baatan eessaa akka dhuftan. Cittoo raabeti buujalee yaa kolkollee. Ishee jetti laa fuula ishee akkana qabattee ishii dhaabii isin halkan maraataa bultu girgiddaatti oftuma. Gudii keessa gadi isinii bahaa jira. Keessaanii tokkittiin hin argitu mootummaan hin argu jedhaati. Mootummaan isin nun dhagahu tokkittiin nun argitu uummanni badhaadhinaa nun argu jedhaati. Sagalee keessan dhofadhaa keessaan dalagaa hudduun keessan bahee dura gahee jira. Ni gaafa soofaa irra teessanii jechuudha. Qullaa harma keessan kana geessitanii asiin geessanii jechuudha. Namni harma guddaa akkanaa kun qullaa ofii taa'ee gisee hudduutti qubaa of naqumeemee laala. Itti agarsiisu miti kun akkana dhaqee shaawor gala fattuun irraa qaama koo jedhee waa tokkittiin sodaadhu. An badhaadhina ofiin jedhaa keessaan dalagaa waan biraati jechuudha. Awwaarri dishaalloon naatish tibbadaanchi awwaarri dishaalloon. Gaafan jibbeesi moo si jibbeeraan irraa deemin jedha malee akkana si godheera akkana si godha sin jedhu. Naanti asaraachuu group ውስጥ ነው የማለውኝ qabeenya koo ittiin qabdu kee ittiin qabu kee akka feete ta'i akka feeten ta'a qullaa kunan dhaabbata qullaa kunan deema wanti nama dakalu tokko ittiin hin jiru waa kootti. ታገኛለሽ ዋጋሽን አንቺ ከዚህ ፌስቡክ ላይ ካልገባሽ አሳይሻለሁ። namamoo nan jaalladha anniisa giddiidhaan kaan na hidhadhu nama giddiin kaan hidhadhee wajjin ciisan wajjin hin ta'a wajjin hin rafa. Harka na qabee bakka ati jirtu nageessee jenaan achi keessa qabee gasi baaseetanii waan asitti godhu taa'ina laal. Anatu hudduu keetiif afaan keetti muka sitti cabsashi. Hudduu keetiif afaan keetti muka sitti cabsa. Taa'ina laal. Yaa tortora yaa dim. Shuxaam. Kanuma isin jedhaa kolkolleen duwween waan feete jedhaa oolte isuma sitti yeroo asaarta.